dubbisne Yesus gooftaadha. Amen. Inni wajjin jiru Waaqayyo. Amen. Amanamaadha. Amen. Deeqa tokko farana waa'ee biyya keenya Waaqayyo na keessatti waan laphee kootti fidu sitti nima. Ittiin dubbadha. Maqaa Yesus Kiristoosiin biyyi nagaa sabootaati. Kiristoos immoo burqaa nagaati. Biyyi nagaan qabu taanaan nagannee, biyyi nagaa qabu taanaan qonnee, biyyi nagaa hin qabu taanaan barannee, biyyi nagaa hin qabu taanaan tajaajillee eessa iyyuu ba'uu dandeenyu. Maqaa Yesus Kiristoos yeroo ammaa kaasee nagaan biyya kanaaf haa kennamu. Maasii keerra gabbaatee qottee kana galtee teessee eeggattu yoo nagaan jiraatedha. Garuu yeroo hin taa'u Waaqayyo waan natti hima. Maal goota waa'ee biyya kanaa gaafata ture. Maal naa jedhu ture Waaqayyotu waan natti hima ture. Maaltu godhamuu qabaa jedheen gaafata ture Waaqayyoon. Maaltu haa godhamu, maaltu haa ta'u, maanni jedheen gaafata ture. Nagaan hin jiru yeroo ammaa kana yoo ilaaltan. Ergaan bara 2013 isin bira jira. Itoophiyaan akka lolamtu, Itoophiyaan lola gurguddaa keessa akka isheen galtu, ergaan bara 2013 isin bira jira. Itoophiyaan akka isheen qormaanni guddaan ishee eeggatu Waaqayyo gooftaan macaa bara 2012 Hagayyaa irratti dubbateera. Ituu barri 2013 galiin ergaan lakkoofsa 27 qabu isin ilaatameera. Ergaan lakkoofsa 27 qabu. Itoophiyaan akka ishee lolamtu bitarraa mirgarraa qormaanni akka ishee irra ga'u, Itoophiyaan iddoo garaa garaatti akka dhiphattu, dhiphina akka ishee eeggatu dubbatee ture. Namooti mana mootummaa keessa jirtan itti himuun barbaachisaa akka ta'e dubbadheera. Garuu Waaqayyoon kana dhaamataa'e maa inni akka saree foon qabatti akka waraabessa foon nyaachuudhaaf jettu hin ga'u jedheen gaara ture Waaqayyoon. Waan natti hime Waaqayyo alaabaa biyya Itoophiyaa fideetu fuula koo dhaabee natti agarsiisa amma. Alaabaa biyya Itoophiyaa fidee fuula koo dhaabaa. Alaabaa maa inni naan jira ture. Alaabaan waan lamaaf gargaaraan jedheen tokko faajii biyya tokkooti yookiin mallattoo biyya tokkooti. Isa lammaffaa alaabaan moo'icha ibsaa jedheen Waaqayyoon. Alaabaan moo'icha ibsaa. Namooti baay'een salphina eegu biyya Itoophiyaa keessa ta'anii mana mootummaa keessa ta'anii salphina biyya kana kan eegan jiru. Yoom kufti Itoophiyaan yoom kufa mootummaan amma nuyi kan barbaannu kufaatii mootummaa miti kan nuyi barbaannu kufaatii biyyaati. Biyyi kufuu isaan barbaannu miti. Namooti baay'een garuu yoom kufti biyyi kun yoom diigamti yoom baddiidha. Nuyi mootummaan borganama bu'uu danda'a. Inni guddaan garuu biyyiin kufuu qabu. Biyyiin kufuu qabu. Inni nuyi jibbinu kufaatii biyya kanaati. Innan jibbu kufaatii biyya kanaati. Dinagdeen biyya kanaa sabni sabaaf sablammiin biyya kana dhaloonni manni barumsaa deebi'ee cufamuun nuuf balaa guddaadha. Kanaaf nan kadhadha ture. Eres qartaan ture. Har'a ganama siree dhufee taa'u maal jirtu Waaqayyo deebiin fidee dhufee naan jedha. Deebii maal jennaan alaabaa kan agartee eeyyee. Maa inni alaabaan mallattoodha yookiin faajiidha. Mallattoo biyya tokkooti. Lammaffaa alaabaan moo'ichaaf gargaara. Akkas jedhe Waaqayyo. Ani Waaqayyo gooftaan macaa tuttuqamtus lolamtus goolii irratti ka'us Waaqayyo biyya Itoophiyaaf moo'icha nan kenna naan jedheera. Bitarraa ka'amus, mirgarraa ka'amus, keessaa ka'amus, duubaa ka'amus Waaqayyo harka Itoophiyaa ani qabeera naan jedheera Waaqayyo. Loltuu miti kan lolu. Loltuu biyya kanaa miti kan lolu. Loltuu mootummaa miti kan lolu. Loltuu keenya miti kan lolu. Har'aa kaasee Waaqayyo alloluun jalqabaa. Loluu kootiin immoo Itoophiyaa olaantummaa nan gonfachiisa naan jedheera. Dhaggeeffadhaa. Dhagaa. Warri iddoo garaa garaa jirtan mana mootummaa keessa jirtan itti himaa. Kan lolee mo'atu loltuu biyya kanaa miti. Kan lolee mo'atu ana Waaqayyoodha. Har'aa kaasee Waaqayyo biyya Itoophiyaaf olaantummaa kenneera naan jedheera. Hallelujah. Hillolamti imamtu. Hinkau intau deebaniidhaan. Hillolu insalbatu deebaniidhaan. Hinkau iyyelloo deebaniidhaan. Hinkau inqaana'u deebaniidhaan. Hinkau leeyyoo uffatu deebaniidhaan. Waaqayyo olaantummaa ishee har'aa kaasee mirkaneesseera naan jedheera.